kana amma agartee araara miti dubbiin araara miti gama seeraatiin itti deemaniitiin ijoolleen harka ijoollee walloo jirtullee harka ijoollee arsii jirtullee marti isaaniitiyyuu fidameetiin warra community kenname yookaan ammoo warra poolisaati kenname yookaan ammoo warra baasiiti kenname meeti godhu kalees agartee araara miti buusi obboleesso jalqaba araara mayyuu dura ijoolleen tunni ruuhiin jiranii nama ruuhiin jiru ijoolleen amma akkasitti ijoollee lamaa kan wal dhungachiisan sanniin kan muka wanni godhan akkasuma ijoollee ashawaa nyaachisan kan agartee funuuna kan mucaa tokko xiqqaa daa'ima kan tiktookii gubbaa gaggabee jira onlaayinii gubbaa gaggabee jira jedhan ijoolleen kunniin marti gama maraanii fidaniitiin ijoolleen kun argamuu qabdi jalqaba achi booda kana ammootiyyuu jaarson lo gadi banii waan kana qabuu qaban isaanillee naar only ummata keenya kaarsii qofaama gammaa ka socho'aa jiru gama maanguddootiin illee gama sheekosaati olomoota jamaan kiyya afaan itti qabe obboleessa kiyya dhiifa manaa godhiiti wallahi sirra beekaaf dubbatutti hin jiru bakki anallee amma gochi godhame wanni raawwate ummanni walloo sheekan qabu aalimni hin jiru manguddoon hin jirtu kenna qofa bichatu bahee iyyuu jira wallahi tanumarratti ammallee si wanta si gajjabeessuuf malee sirra dubbii fudhatuuf miti jamaan kee sirri ulfaadha galatooma yes bayuu qaba agartee miidhamaan bakkummaa nu dhibdee asiibe bakki nu dhibdee asiibe exactly biyya keessallee haa ta'uu biyya alaallee haa ta'uu maanguddoonni ni jiran hayyoonni isaanii sheekonni ni jiran kanaafi namni gadi bayeetiin dubbachuu qaba waan kana irratti garuu ammootii yoo ruuhiin namaa baate ofiinuu gadi baya isaanillee ofiinuu gadi bayani qaldiin akkasiin jiru namni yoo ruuhii ol baase gama lamaaniyyuu yoo ruuhiin namaa jidduu kana baate maanguddoonni gama lamaaniitu wal dhiisuun deemanii jechuun wanni kun waan agartee fokkataadha fokkuu kana immoo dhaabuudhaa fi namni of ta'eetiin gadi bayee agartee chuu wali jechuu irra wanti kun gama seeraatti dhiyaateetiin wanni kun jidduu lamaan kana dhaabbachuu qaba ijoolleen qabde hosteejii warri godhan kun marti hosteejii warra ta'e kana mara fidaniitiin gadhiisaniitiin achi boodaan rakkoo jirtu laalanii ummata kana agartee akka magastii gubba fidaniitiin abbammaan arge dhufeetii sheekotatti caffareetiin isaanitti qooseetiin biraa bu'u odoon taane sirnaan gama maraayyuu sheekota ofii fidanii jaarsonni ummata kana qabuu qaban dasee dhagasonni birii hin jiru jaarsonni ummata kana qabuu qabani gama lamaaniiniyyuu amma abu yaayyaan faati ijoollee teenya hin qabnaa jedhanii jiran hin qabnaa ni qabnaa teenya narratti dhiisaa jedhaniitiin akkasuma namni as baheetiin halaaftinnaa fudhatu maa dhabame gama see maa dhabamu waay maali tuffii naganee tuffiidha moo maali jechuudha kabira ammallee nummaaniyyuu ijoollee maansi koomandootii ummata keenya sheekota keenya namaa tuffan waay wayitesaan yaaman warri waa balleessa kana wayitesaan yaaman maa ittiin dhufne wayif yaaman kabajaam nama yaamni Dr. Sheikh Abdurrahim Fati bari kaleessa akkasitti taa'aa oolan gastii shari'aadirra shari'aat Fati akkasitti taa'aa oolan koottaa isin araarsina dubbii kana finnaan jenne hin araarsinaan jenne araara kadhataan jiran isaan wanni jedhani koottaa rabbii jedhaati ijoollee miskiina qabdan kana gadhiisaati achirraan gama barbaaddan isin martinu jaarsota fidadha akkasii walitti dhufaati araarama jedhanii malee nuti isin araarsanne inni shari'aat Faatilleen maa xiqqaatan isaan okay gama kaanii xiqqaatan gama kennamaa xiqqaatan waay hiikaan jaarsa jechuun maal jechuu jalqaba namni jalqaba hiikaa jaarsaa beekuu qaba hiikaa maanguddoo beekuu qaba jalqaba hiikaa maanguddoo jechuun warra fala buusu warra dubbii fixu warra gumaa fixu maanguddoo jechuun so maanguddoo kee yoon kabanyatilleen gama maraayyuu gama maanguddoo kee kabajjeetiin yoon dhufin ani aaroon noo hin beekan wallahi gama maraayyuu rakkootu jira rakkoon kun ammootiyyuu deemee hadha bakkaan nu ga'e agartan hadha ijoolleen namni du'e jedhaa jira yoo namni du'e amma akkam ta'a so kanuma jedhaani kanaafi dubbiin akkas laallamuu qaba warra kana warra duubaan dhiibu jira wanni duubaan dhiibamtu kun laallamuu qabdi dubbiin bakka ijoollee wallootiif ijoollee arsiitii miti ka jirtu agartee ni yaadattan asiin dura ni yaadattan gaafa lolli sun ka'ee injira eegime obsine
infitadha laali gaafa lolli sun ka'e warra miiliyoona tokkoon kafalla afarsoo ajjeesa jedhaa ture jira ni yaadattaniimi ni Amma kafallaan fakkeenyaaf qawween engadda maal jedhaa ture mana wanna loosaniitu seenee doolaara dhibba tokko kan fala ijoollee wallootii fi arsii lafaa fixaa ture qawween ana isinii kan fala mallaqa yaa ture qawween doolaara doolaara kuma isinii kan fala ana isinii erga mallaqa yaa ture qawween. so kanaafi Sunis waan biraati. wanta birootu keessa jira kanaafi gaafumsaniyyuu nama afarsoo faa usmiyyee faa nama kanniin ajjeesee fi doolara birrii miiliyoona tokko kafalla jedhaniitiin haasaa turan mana mubaarakitti namni maqaan isaa afandii jedhamu faati namni maqaan isaa afandii jedhamu turumbadoo namni jedhamu faata haasaa turan gaafsan dubbiin tun achumarraa kaate maalu manni keenya gadi qabee waan kana yoo gaqqabanii haasayanoo maalu sodaana ganageette ol sodaatan kanuma jedhaa galatooma ulfaadha waan kanallee irraa dubbachuullee hin barbaanne garuu abboo wanta deemaa jiru nama dubbisaa garri cadhisaniin hin jiru kanuma jedhaa dhiifama wallah thank you Jamal galatoomi. Ele jam sirata. Namas Gila takka dubbata. Alamuddin nama. Kan kanaan jiru amma immoo jechuudha kanaa immoo gad deebianii sheekotii leengadda akkasitti akkasirratti baasetiin dubbate sana maganaa mataa gad deebisanii arrabsaa jedhanii beektanii. Dubbiin fagoodha bibi akkama isin amma kattiiti asirra jechuudha waa'ee mammaaksaa kanaan fixanillee miti dubbiin fagoodha. Yoo silaa immoo tunuu hin sodaanne jettan qayyeeruma bees murteessuudha. Isin eegalee miti. Sanii miti jennaan ammoo jarri ammoo jechuudha jarri ammallee ganaa lola labsaadha. Eegalee bakka amma nuti ganaa waa'ee akkana jennee arsoomni akkana akka inni mammaaskamma walirraa fuunu kana hin jirtu. Ganaa ammoo tunuu sheekotiin isaaniitu akkana jedhanii arsa. Humna amma isaan qaban sun nulleen ni qabna. Yoo ammoo tunuu walitti gadi yaa'an jennu miskiin haa dhumatu. Kana bees dubbiin eegalee. Ganaa ammoo tunuu sheekotiin isaanii ammoo tunuu jarri isaanii duubatti raafanii ganaa sheekotiin kenna ammoo gabbaatetiin araarama buufnetti hin jiru wanni kana. Eegalee sheekotii ta'e nama takkaa sheekotii isaanii gabbaate takkaa malee hin dhageenye. Walii galaa miti sheekotiin kenna akka gabbaate yeroon araarama jedha wanni akkanaa kun hin jiru. Kanallee illee dadhabnellee. Mucaan ab jedhamu wanni duutuun takka wanni dhiyoo tana ilmee siitirratti sadaqaa gaarataa qaba. Warri arsii ijoollee walloo jechuudha bakka arsii tana qabaadhaa jechaa jirti. Isin eegalee miti wanni amma yoo tunullee ammoo tunuun sabni keenya namaa gatteef hin jirtu. Eegalee miskiin haa dhumatu kalaas. Kana dubbiin wallaahi bakka mara jechuudha gastii banatanii afaan haasa'uu bichaadhaa miti. Wallaahi jarri ammoo tunuu akka laafaa kanatti deemallee hin jirtu. Jara ammoo nama guddaa duuban jira ammoo waan taateef akka amma seekkoomandoo nama gabbaatetiin mana kaayoo seentu mammaaska. Mana kaan seentu mammaaka. Arsoomni arsooma qaba. Wanni akkanaa kun hin jiru. Of keessa haqa. Wallaahi billaa. Isinillee garaa jabeeffadha. Isinillee dhiira waan taateef namni hundi bakka dhiira. Kana dubbiin. Isin eegalee garaa yaafanii mammaaskan dubbii fixuu hin jirtu. Dhiirti dhiira. Akkuma namni nama dhufeen ofirraa deebisan. Abbaa fixaatu. Yoo namni lama dandeessu ofirraa deebista. Dadhabaan immoo tumame. Dhiiratti immoo tumtee miti ofirraa dhoowwudha. Jarri ammoo tunu bakka amma isin jirtan kan hin jirtu jarri. Kan ammoo tunu beekaa walii gala. Bakka amma ganaa eenyu kiingee amma jettan isa ganaa amma kun lola labsanii bakka qabaadhaa arsii mataan iyyuu bakka seente seena qabaadhaa jechaa jirti. Isin eegalee ganaa ammoo tunuu sheekotiin kenna ammoo bakka gabbaaniitiin waa'ee araarama haa dubbatanii hin jiru. Ganaa ammoo tunuu deemtee ammoo arsii diqqeessine wallotti iyyuu arsii cabsee jedhaniitiin haasawan. Isin eegalee waan akkanaa kana garaa laafuuf keessa haa qabu bilayyan. Wallaahi wanni akkanaa kun hin jirtu. Garaa laafuun hafee jira. Dhiirti dhiira. Ofirraa deebisu. Akkuma jarri dhufteen ofirraa deebisuudha. Lolli kun ammoo ganaa jechuudha. Mushi ijoollee arabaatiin miti ganaa haga biyyaatti deema. Akka jarri jirtutti. Waliigallee yoo ammoo akkas taate dubbii laafuun hin barbaachisu. Bakka namni dhiirti dhiira waan ta'eef ofirraa deebisuudha. Akka nama dhufe miskiin haa dhumatu. Jarri ammoo kadhatanii dadhabni amma eenyu abuyyaa amma deengadda akkasitti dubbatan san jechuudha. Gad deebisanii arrabsan. Sheekotiin qabanii sheen isaanii hundiyyuu gandummaa naannessaa jiran. Wanni akkanaa kun hin jiru bilayyan. Wallaahi of keessa haqa. Akkuma namni nama dhufee ofirraa deebisa. Jara ammoo tunuu jara jechuudha nama gurdattu duuban jira. Kana beekadha. Kun shuuriidha qabatama. Jara nama gurdaa duuban jira. Akka amma ijoollee miskiin dhumtu kanaa miti. Waliigallee yoo akkas taate miskiinni sidattu dhumatee haa dhumatu.
mee ilmaan si komando akkas nama miitee muka huduutti kulsuun gabaasa tokko hin jiru bar dhugaa rabbiin jiru jaruma miidha malee walii galee jaruma miidha malee si komandoon dhiisaa hin tumina jarri ammoo mee laafittaa kanu keessa argattee nama keessa tumti kaan akkas qabdi amma abdiin baan tokko amma akkas gabbaayitiin lola